maaliif namni gisee du'e akka nama jaalata sa baay'ee jaalatanii ni miti baay'ees gadditaniif ana mamciyyoo sanii waliin illee guyyaa takkallee haasee hin beeku hin sobu waan lafa kanarra hin jirreefis haasee illee waliin hin beeku garuu guyyaa takkallee na aarsitee hin beektu waan isin post gootu keessatti yoo kajibe arra rabbiin kun narratti ragaadhaan isin bika dhugaa jirti guyyaa takkallee itti mufadhee takiin immoo maaliif akkana godhatti illee jee hin beeku gizee hedduu Facebook irraa naa dhufa wanti isin hojjettu na hoobarchiisuu malee guyyaa akkam akkana godhatti jee hin beeku sinigalee akkama makitti Rabbi narka koyon kofle mana jako gizee to ka just jaale abba mana isi qabdu gizee lalu wow dasna je baka confidence isin qabdu gafa lalu wow je brother bi an gizee me khanamni dilun arab sun dageesu abo mi contun jabdu dajetman brother be mane guyatak ምንድነው እንደዚህ የሚያረጋት እንኳን በውስጥ እንኳን በያላቅ ረቢና አርከው አንተ ማሊፍ ጀናን ነምኒ ኬኛ ጀቺ አፋን ኬኬ ሳበሁ ሱሚዳ ጀቺ አፋን ኬኬ ሰንከነ ኬ ሳበው summi lafee nama cabsu jechu wanni sin barreessan already micontun ani deemuufin deema gizee itti video post gootulle comment jala deemtani waan saa sadii dura deemtani osoo laaltan turte maalif deemi sirra amma afura fudhanne yoo dhugaate yoo akkaste yoo akkanate yoo akkaste arraba isinitti fakkaatina namni raguddaan kaisii qeequ muraasa qofaatutu maalif maal taateeti نجيم فيام خجو نوم مراسي جرا قدام سيتاجلا أقل جانجتشو سوامي جون تواني سينغو أبو تتيجي تونس في إيه يعني إيش جنبارا أنا وما هستي أكنا ما كبدي والله أنا جزء ما هم داويتشو أنا جزء من هاسوتي تتشافي وان أركي جزين أركي بلش نجا كيز ما هم داو جتشي عفان كيسان كيسا بوكون وان غاري توقف مال فايتنين مجا جيستي مجا خنا مالك ام بيتتي مجا سجلت دوي مجا نغسي ولين جراتك قلتي ان شاء الله نياتني يو نياتي غوتي تخنتي درقما يسي فرديسو قبا سمو كيسان كيس خناتو جريچو نمني توكو غافو الفودي تكين غافو لين جراتي فريندتي قلتي فردتيتن ان شاء الله نما يو نياتي لهيم فردن جچو دوبرتين تك ايسا فرديسو راف درقمني رنجرو يچو غباچو سنغالي سمون كيسان جيز مهون داخنا هوقته عجزته قلته نما فكاتو يتن بيبلا سو ما يمثل سنتالا خبيدين هذا كيتي وقع صدوما ياتي تيبستي خابا منا كيتي صدوما ياتي خنا ما فكاني ميقاتو جريچو سنغالي متي دوغان سنتي مابر ديسي مالف ديز دوغا ولي يمني يوخا ول سريسونتان دوغا ديمني ولي سريسنيچو مورالي نما جابسا نمتوكو أكستي أكنتي معلق أم بتتيو جالة سينجان حاملي نما جابسا سنغالي كومنتي نسين بريسن سبب نسين تدوتي كومنتي كيسان ستي مي بيركو براستي ربي هابي غرو نتي أكا nama tokkotti jecha afaan keenya keessaa bahu akka dubartootatti sirreeffachuu qabna. Dubartiin hedduun of ajjeesaa jirti. Furmaanni of ajjeesuu tahee jira. Namni amma arra hundi keessanuu akkatti isiif dubbannu isiifdhaaf wanti jennu kun namni isii hubatee ni jiraahi. Gaafa isiin viidiyoo san poost gootu koomantii jalatti maal taate maal dhabdeera dhiisi jee namni koomantii gaarii barreessiif ni jiraa hin jiru. Maaliif carraan dubartoota kana ta'e namni dubartii hubatu ni dhabame jechuudha. Miira isii isiin miidiyaa kanarra dhuftee yoo ibsutte miidiyaa kanarratti illee waan arrabsitaniif waan gaarii waan hin barreessiniif namni akka fedhinnaa isa deemu mirga qaba. Sinigalee feetu akka Oromoo ta'uu qabdi feetu ammoo akka faranjii ta'uu qabdi mirga isii jechuudha. Life style yeroo life style no. Sinigalee Namallaqa taate isin gammachiisuu hin danda'u ilmi namaa. Namni kamuu nu haa gammachiisu jettanii yaadina. Doolaara qofa isin gammachiisuu danda'a. Miira nama hundaatu kan to'atuu danda'u doolaara qofa malee
ilmi namaati miti. Kanaafuu bultii namaa keessa seentanii namni waan barbaade yoo godhallee koomantii badaa namaa hin barreessina. Koomantii badaan amantii keenyattu dhorkaadha. Nama waa jechuun qalbii namaa cabsuun bataamitti kabbaadidha. Waan tokkoffarratti argama jechuudha. Micootana ganamaa galgala arrabsaa turtan. Gaafa isin makiinaa bittullee isa kabituu qabaati dubartii taatee akkamii bittaa waa hedduu jechuu turtan isin galee. Koomantii kanarraa amma warri arra isii bocu hundi irra guddaan warra isii qeequ ture, warra isii arrabsu ture. Maal isinirraa goote yoo jedhamee isin gaafate waan isin goote kan qabu. Garuu isin aarste jechuudha. Maaliif jireenya keessanii gammachuu waan hin qabneef jireenya namaa gammachuu dhabsiistanii jechuudha. Dhugaa walii himuun bareeda. Irra guddaan furmaata godhataa jirtan du'a jechuudha. Dubartoonni keenya warri ammallee jirtan jechuudha. Warri jechuun yaada kanaa kana keessa jirtan furmaata of ajjeesuu hin godhinaadha. Abbaan manaa keetillee yoo ta'e hanqa muraasaa gadda malee ni fuudhaa, hin dhalaa, hin jiraata ilmoo fidee jechuudha. Bakka yooldaal yinooraal allaqa kan miidhamu harmee keetii fi abbaa kan kee fira kee obboleeyyan kee qofa zalaalam alam gubachaa kan jiraatan isaan qofa. Maybe sababa abbaa manaa keetillee of ajjeesuu dandeessa jechuudha. Amma sababa waa'ee boonii osoo hin ta'e waa'ee dubartoota biraatu tarii abbaan manaa keessi aarsee dubartii biraa jaalatee waan ati yaanne godhuu tantaa yiid. Isin gali siifillee jireenya biraa ni jira. Akkuma inni dhiisee jireenya biraa filateetti atillee kabraa filachuu mirga guutuu qabda. Kisuma hundaa'u hin himna jechuu kana dururraa eegalee ni dubban. Ifiin ajjeesina. Dubartoonni ofiin ajjeesina. Waan fedhe rakkoo fedhe sitti taatullee ummaa kan kee kan si deessee waggaa baatii 9 guutuu gara si baadhattee siif jecha cabxee siif jecha gurraachoomtee siif jecha waamee qataate san yaadadha. Wandi biheed wandi maxalannaa ta'e dhumatte yiheedaan himataan kan isa fiduu dandeessa kabraa fiduullee ni dandeessa ammallee sinigalee kabraa fiduu hin dandeessa. Maa of ajjeestan namni isin hubatu yoo dhabame rabbiin isin hubata. Rabbii keessan yoo jihaasawa dubartiin takka ennaa murtiin du'a ta'ee jira. Dubartoota hedduu of balleessaa jira miidiyaa kanarratti namoota beenu waggaa kana keessa namoota hedduutu of ajjeesaa jira. Fooqirraa kan darbaa jiru kan dawaa nyaataa jiru kan mana madaam keessa du'aa jiru nama hedduudha. Sinigalee murtiin keessan kana ta'uu hin qabu dubartoota. Rabbiin isin waliin haa jiraatu. Rakkoo keessa rabbitti himadha. Obsa inni deemu irra guddaan dubartiin kan irratti abbaa manaa kan kee maallaqa ergitee tarii maallaqa ergitee waggaa meeqa guutuu mana sannaa jaari jettee mana sa'atii waliin jiraannettee itti yaaddeessan dubartii biraa waliin jiraatu danda'a jechuudha. Garuu waan isin hubachuu qabdan tokko wanta hunda anka guyyaa muraasaatiif ati haa miidhamtu malee mo'attuun si osoo beekte osoo obsitee jiraatte kan mo'attu si jechuudha. Gisee hunda miidhamtootaatu mo'ata. Garuu rakkoon keenya obsa waan hin qabneef malee nuti dubartoonni akka ijoollee daa'imaati. Dubartii jechuun ta waggaa 40 taate ta waggaa 15 taate dubartiin dubartii. Miirri dubartoota guddoo fi xiqqoo hin qabdu baay'ee wanni hubachuu qabdan jechuudha. Dubartiin amma ati guddoodhaami maaf akkana taate hin jedhamu. Dubartiin